Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa viidiyoo kana namoota baay'ee bakka tokkotti yaadee buuf deebiin kuni baay'een keessan na eegaa turtanii amantiin kee maali jechaa turtani. Yoo amantii ofii himachuun saalfii hin qabu. Amantii kiyyaarra nan himadhaa jechaadha. Duraan dursee garuu amantiin kan dhuunfaa ta'uu beeka. Sababni isaas atiin kun hanga mirga kee hin xunnetti aga mirga kiristaanas aga mirga musliimaas sarbinetti aga tokko biratti jaalatamuuf jedhee tokko hin xiqqeessinetti mirga hiree kiyyaa anuma qofatu murteeffata. Maaliif waa'ee kiyya rabbiif anaaf rabbi yoo ta'e malee haati na dhalteeyyuu hin beektu wallaahi haati na dhalteeyyuu. Kanaafiyyuu amantiin kee yoo isiniif hime musliimadha. Dhageessanittu arra siniifan deebisa. Amantiin kiyya musliimadha. Masqalii kana dammoo gaafa kiristaana keessa jiru godhadhe. Wanti niqqisaate kun dammoo haala salphaadha waan baduu miti. Akkasitti na hubadhaa. Na hubattanis dantaa keessanis dhiistanis dantaa keessaniiti. Maal isinni wayi rabbii isin maa itti isin godhaan ani rabbii walitti hidhadhe. Kanaan achitti arra musliima isiniin jedhemi. Kanaan booda aga gaafa du'ee qabree seenutti amantaan kiyya musliima jedhee isinitti himadhu. Sababni isaas malaa'ikaatu na gaafata gaaf sana. Man rabbu rabbi Allah jedhee gaafa san dubbadha. Akkasidha sinan jaaladha sinan kabaja daangaa sinitti hin taru arraba sinitti hin dheeradhu yoon dogoggorellee na arrabsina rabbi siyaa qayyeeshu naan jedha. Maaliifi suuraa halhannaa mayyaata 108 irratti isaan rabbiin alatti gabbaran in arrabsinaa hin xiqqeessina beekumsa malee akka rabbiin hin xiqqeessineefi jedha. Kanaafiyyuu akkasumas kaafira nagaadhaan taa'u tokko yoo xuxe rabbiin itti si gaafata jedha. Haa ta'u an kaafira miti alhamdulillah. ትላንትና ክርስቲያን ነበረ ዛሬ ሙስሊም ነኝ። ከናፍዩ ክርስቲያና ኬሳ ዱፌፍስ ክርስቲያና እንጥቋን ጆሌ ክርስቲያና ከበጃን ስኒ ቀባ ስኒ ገሌራ ዋና መንታ ሙስሊም ፉደየች ዋናን ስኒት ጀቻ ደርቡ tokko እንጆ ጆሌ ሙስሊማስ ኢሞ ከሌሳ መንታ ሙስሊማት ዱፌ አከ ሲና ጃለተኒፍ ጀዴ ዋናን ሲንጀላ ፊጉፍ እንጆ ስኒ ገሌራ ዮ ቤተ ዋን ቤተ ይራ ነበርሲሳ ካላስ አከሰዳ ማለፊ waa'ee amantaa utuu abbootii amantaadhaaf dhiisne bareeda. Waan nu ta'etti amanne waan namaa hin dubban waan keenya qofa dubbachuu dandeenya jechaadha. Maaliif maal nuti hawaasa haadhaaf abbaara dhalannee safuu beekuu qabnaa akkasidha.